Oromiyaa bal'oo biyya dachii bal'aa guutuu sikkoo mandoo arsii baalee laallaa burqaa leetotaa boqqoo jirraan baalee. Kabajamtoota maatiiwwan Oromiyaa kiyya akkam jirtu nageenyi badhaadhaa jecha qophii keenya har'aatiin immoo xiqqoo ishee mee waa'ee durbummaa yookiin virginity ilaallaa. Dhimma kana irratti dargaggoonni baay'een gaaffii waan naaf dhiyeessaniif hangan dubbisee hubadhe akka armaan gadiitti dhiyeesseera. Kana irra caalaa hubannoo gahaa kan qabdan yaada itti dabaluu ni dandeessu. Durbummaa jechi jedhu dubara qofa kan agarsiisudha. Garuu jechi Ingiliffaan virginity jedhu dhiira dubara hin beekne, dubara dhiira hin beekne jechuudha. Hiikni inni sirrii isa Ingiliffaan barreeffamedha. Asirratti kan hubachuun nuuf malu isa kan dhiiraa beekuun rakkisaadha. Gosa durbummaa. Durbummaan gosa garaa garaa jiraachuu isaa baruun baay'ee barbaachisaadha. Uummanni dhala namaa inni tokko isa tokko irra garaa gara akka ta'e beekamaadha. Gama durbummaanis yoo ilaalle shamarran hundinuu durbummaa gosa tokko hin qaban. Biyya keenya keessatti kana hubachuu dadhabuudhaan rakkoo garaa garaa shamarran akka ga'uuf sababa ta'eera. Rakkoo kana maqsuuf hubannaa gahaa qabaachuun gaariidha. Har'aaf kan ilaallu kan shamarraniiti. Tokkoffaa. Durbummaan inni tokkoffaan. Durboonni durbummaa gosa kanaa qaban harka 100 keessaa parsantii 5 ta'u. Durboonni akkasii uumamaan durbummaa kan hin qabnedha. Asirratti walqunnamtii saalaa waan raawwataniif miti. Uumamumaan hin qaban. Yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa yeroo raawwatan miira dhukkubbii xiqqaatutti dhaga'ama. Dhiigni mul'atu hin jiru. Durboota akkasii uummanni biyya keenyaa isaan hin hubatu. Akka isaan ulfina isaaniif dhabanitti lakkaa'u. Lama. Durbummaa inni lammaffaa. Durboonni durbummaa gosa kanaa qaban 100 keessaa parsantii 25 ta'u. Haayiman isaanii haphii kan ta'e. Haayiman jechuun gosa haphii qaama saalaa ishee keessaa haguugee jirudha. Yeroo jalqabaaf walqunnamtii saalaa yeroo raawwatan dhiiga xiqqoo kan qabuuf miira dhukkubbii xiqqaa kan qabudha. Of eeggannaa gochuu dhiisuun durbummaa baduu danda'udha. Sadi. Durbummaa inni sadaffaan. Durboonni durbummaa gosa kanaa qaban 100 keessaa parsantii 60 ta'u. Haayimaniin isaanii furdinaan isa lammaffaa irraa kan caaludha. Of eeggannaa dhabuun durbummaa baduu hin dandeenyedha. Walqunnamtii saalaa qofaan kan baduu danda'udha. Miira dhukkubbii giddugaleessaa kan qabudha. Dhiiga dhangala'uu qaba. Afur. Durbummaa inni afuraffaan. Durboonni durbummaa gosa kanaa qaban parsantii 10 ta'u. Haayimaniin isaanii baay'ee furdaa kan jedhamudha.
dhiirri durbummaa kana fudhachuun itti cima. Biyyoota guddatan keessatti hospitaalatti yaala argatu. Miira dhukkubbii cimaa qaban. Dhiiga dhangala'u baay'ee qaban. Biyya keenya keessatti dhiira shamarran durbummaa akkasii qabaniin wajjin gaa'ela yoo dhaabbatu durbummaa fudhachuu dadhabee jedhamee kan dubbatamu shamarran gosa durbummaa kana qabanidha. Walumaa galatti shamarran sababii garaa garaatiin durbummaa isaanii dhabuu ni danda'u. Fakkeenyaaf uumamaan durbummaa malee dhalachuu, Oromiyaa bal'oo biyya dachii bal'aa Guutuu si koomandoo arsii baalee laallaa burqaatlee totaa boqqo jirraan baalee dirqisiifamanii gudeedamuudhaan, Oromiyaa bal'oo biyya dachii bal'aa Guutuu si koomandoo arsii baalee laallaa burqaatlee totaa boqqo jirraan baalee fedhii ofiitiin dabarsanii of kennuudhaan, Oromiyaa bal'oo biyya dachii bal'aa Guutuu si koomandoo arsii baalee laallaa burqaatlee totaa boqqo jirraan baalee faayidaa garaa garaan gowwoomfamuudhaan, ofii isaaniitiin qaqqabannaa hin malleen durbummaa isaanii dhabuu ni danda'u. Inni guddaan hubachuu qabnu shamarran of eeggachuu akka qabanii fi taateen kun isaan mudateera taanaan isa darbe dhiisanii jireenya isa hafeef of qopheessuun ogummaadha. Mammaaksa Oromoo keessatti waan kaa'an hin badu jette jaartiin durbummaatti hafte jedhama. Kanaafuu ulfina ofii eeguun kabaja malee salphina miti. Kutaa itti aanutti hanga walitti deebinutti YouTube kiyya subscribe gochaan na eegaa isiniin jedha. Nagaan naaf tura.